Akkam jirtu kabajamtoota fi daawwattoota hordoftoota Oromiyaa Freedom Media nageenyi keenya kabajaa bakkuma jirutti sana gahu jedha. Sagantaa qophii addaa qabna. Qophiin addaa keenya dhimma hiriira sagalee hawaasa keenya biyyatti gara malee miidhamaa jiru kanaaf sagalee ta'uuf community'n magaalaa Seattle hiriira qopheessanii waan jiraniif muddee gaafa sagalee sanii wal qabatee obbo Awwaldaati itti aanaa dura taa'aa akkasumas qindeessaa sagantaa hiriira kana qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hagaadhuma nu hordofaa jechuun afeerra kenna. Obbo Awwal akkam jirta nagaa? Akkam jirta Abdallah? Naguma. Jirra galata rabbi. Baga yaamicha Oromiyaa Freedom Media si taasisee kabajee gara istiidiyoo OFM dhufte siin jenna. Galata Abdallah. Mee hawaasni keenya eegan afuriitti keessattuu uummata keenya kibbaatiif lixaatitti cufee mootummaan waan godhaa jiru nagarra. Keessattuu asaanaa kana eega gaafa TPLF'n fuula garaaraa garagalfatanii hammeenna caalootu gartee waan bara 18 jaarraa 19ffaa keessa agarruutu hawaasa keenya irratti yeroo ammaa kana deemaa jira. Kana wal qabatee isinillee dhukkubbiin kun isinitti dhagamee sagantaa hiriiraa kana qopheessitanii mee maal fa'aatu jira? Mee akkamitti qopheessan sagantaa hiriiraa kana maal fa'aatu qophaa'ee jira? Yaa galatoomii Abdallah dhugumatti wanti hawaasa keenya irratti deemamaa jiru kun waan dhageettii fi namaaf hin tolle. Haa ta'u garuu uummanni keenya kan biyya alaa jiru kun yeroo muraasaa fi faffaca'iinsa xiqqoo isii argisiisee ture. Haa ta'u malee amma immoo bakka akkasii irra hin jirru sadarkaa nama irra jirru kun baay'ee ulfaataadha uummata keenya irratti. Nuti qaama mootummaa yookiin dhaabbata biraa yookiin maaliif kana godhe jennee mormuu osoo hin taane uummanni keenya kana ga'aan jiraatu maaliif karaa maleedhaan du'aadhaaf maaliif akka maleen ajjeefamaadhaaf kun keessumaayyuu seera addunyaallee kan cabseedha wanni hawaasa keenya irratti godhamaa jiru. Kanaaf hiriirri kun amma kan yaamame guyyaa Friday boruutitti muddee 9tti hiriirri kaayoon isaa waa lama of keessaa qabata. Tokko uummanni keenya immoo karaa maleen haqa isaa irratti qe'ee isaa irratti mana isaa keessatti maaliif du'aadha kan jedhu uummata keenya bira dhaabbachuudhaa fi sagalee uummata keenyaa ta'uudhaa fi inni lammaffaa immoo uummata shororkeessaa uummata nagaa qe'ee isaatitti dhaqee haala seeruma addunyaallee suukanneessu kana dalagan kana immoo akka addunyaan isaan baratan akka shororkeessatti maqaa shororkeessaa uummata kanatti maxxansanii maqaa kanaan isaan yaamanitti akka addunyaan waan kana barattu addunyaatti beeksisuudhaaf uummata keenya hiriira kana yaamne jechuudha. Galatoomii Awwalee nu aanolee fi calanqoo seenan dhageenye naannoo sanitti illee yoo kabeenu taate garuu waan gurraan agarte fonni ijaan agarte garagara amma garuu nama muranii mukatti diranii deemu bara kana agarre beekta. Kanaaf kabira wanni siin jechuu barbaadu kan nama wal qabatee hiriira kanarratti sirra sagalee uummata biyyaatiif ta'uuf silaa ka qophaa'e maal fa'a ammata wanni achi jalatti ammatu wanni biraa wanni qopheessitan jira? Yaa jalqaba kanatti wanti nu qopheessine akkuma duraa sanii hiriira nagaa yaamne. Hiriirri nagaa kun ammoo ka uummata keenyaa fi sagalee ta'uu fi dhugaa uummata keenyaa haqa uummata keenyaa qe'ee isaa irratti dhumaa jiru addunyatti beeksisuudha. Achi keessatti immoo wanni garaagaraa kan godhamuu qabu xalayaan akka barreeffamee qaama dhimmi ilaallatuuf ergamu irratti hojjannee jirra. Kanaafi akkaataa uummanni keenya amma itti jiru kana akkaataa haqa isaa irratti uummanni keenya karaa maleen ajjeefamaa jiru kana addunyaadhaaf himaa jirra. Qaamni kun ammoo yookiin hawaasaa miti mootummatu harka kana duubarra jira. Mootummaa waan kana gochaa jiru kana irraa dhaabbadhu uummata keenya hin fixini uummanni keenya nagaan jiraatu qotatee haa jiraatu uummanni keenya yeroo kana uummanni naannoo sanii keessumaayyuu daldala irra iyyuu hin jiru akkuma beektu uummanni keenya daldalachuu iyyuu hin danda'u biyya san keessatti qonnuma isaa kan qotatee jiru san irratti iyyuu gabaa irra oolfachuu hin danda'u. Abbaa qabeenyaattu abbaa humnaatti dhufee achitti aga barbaadin irraa bituu danda'a. Kunummaan jiraatee qotatee nagaan haa jiraatudha. Maaliif uummanni keenya gara malee dhumaadhaaf kana goone hiriira kana keessatti ammoo sagantaa hedduutu qophaa'ee jira. Sagantaan kan yaamame haga warra dhimmi waan kana ilaallatuutitti xalayaan kan barreessinee qaamaan illee itti kennuuf deenu jira. Karaa iimeeliitiin illee karaa erginus jira.
kun hundi qophaa'ee jira jechuudha. Galatoomaa waliin kanaaf wal qabatu iddoon ka'umsaa hiriira kanaaf bakkeen itti mijatu akkaataa itti hawaasni walitti dhufu kanarratti akkamitti bakkeen ka'umsaa kana maal gootanii? Iddoon ka'umsaa sa'aatii 12 irratti kan waamne guyyaalee Jumaa waan ta'eef namoonni hedduun salaata booda akka dhufanii fi salaata booda sa'a tokkorraa eegallee hanga sa'aatii 5 itti fufa jechuudha. Bakkeen irraa kaanu immoo hoteeloo irraa kaanee akkasumaan milkee qabannee achumaan haga federal building deemna. Ergaachi geenne immoo ergaachitti xalayaa keenya kenninee dhaadannoo keenya dhageessifnee ergaa keenya dabarfannee booda immoo achumaan gara jeksanii irraa ol garagallee dachaanaa jechuudha. Amma eessa yoo deemamu bakkeen dhaqamu eessa? Federal building dhaqama. Federal building. Downtown. Okay. Kana wal qabatee hawaasni hoo akkam godhuu qabame hawaasni akkaataan itti hirmaachuu qabuu fi maal godhuu akka qabu guyyaa ijoollee sa'aalleen xiqqoo ijoollee sa'a barumsaatiin wal jala bu'aa maal godhuu qaban jettan kanatti sun. Dhugatti hin beeyna kun hunduu rakkoon akka jiru ni beeyna sa'aatiileen akka jijjiiramee sa'aatiin sun sa'aatii malee ta'e ni beeyna. Haa ta'u immoo uummanni keenya lubbuu isaa kennaa jira biyyatti. Namni lubbuu isaa kennu immoo nuti asitti ammoo sa'aatii haganii san uf kennuu hin dadhabnu. Namoonni hojii qabus guyyaa takkaasan yoo si kiyyaame inuma dhufuu danda'a. Ka ijoollee isaa fudhatee dhufuu danda'us inuma jira. Hiriirri kun gama tokkoon makiinaadhaan kan deemamu. Kanaaf namni kamiyyuu ijoollee isaallee fudhatee inuma dhaqqaba jedhee yaada. Immoo namni yoo danda'e haga danda'een ammoo early ijoollee isaa fuudhee hiriira kanarratti argamuu qaba. Uummata keenya immoo sagalee ta'uu qaba. Dhugatti wanni uummanni keenya itti jiru waan baay'ee nama gaddisiisaati. Nuti ammoo asitti nyaannee akka gaariitti dhugnee akka gaariitti makiinaa gaarii oofnee jiraachaa jirra. Namni keenya ammoo qabeenya isaa irratti lubbuu isaatiin jiraataa hin jiru. Mana isaa keessatti itti seenamee ajjeefamaa jira. Kanaaf ammoo nuti asitti sa'aatii muraasa kana uf kenninee uummata keenya sagalee ta'uun dirqama waan ta'eef tokkoon keessan nurraa hin hafina guyyaa boruu akka nurraa hin hafne koottaa jechuun hin barbaada. Hedduu galatoomi awwaali ani keessattuu daawwattoota keenyaa awwaali itti aanaa durataa community magaala Siyaatilee dargaggeessa qubee generation community kanallee ijaaruuf dargaggeessa aarsaa guddaa kafalu qabsoo 2014 irraa gammaa jirullee itti jira. Kanaaf hawaasni keenyas community keessanillee jabaafataa yaamicha isiniif taasifame dhageettanii hawaasa keenyaaf akka sagalee taatan isiniin jenna. Awwaalli kanarratti yaada dabalataa wanni ati kaasuu jiraate waan godhu qabamu wanni jiru. Gartee dhimmi kun yaamicha namni kamuu akkasatti dhagahamee ittiin dhufuu danda'uu qabaata. Kanarratti wanni dabaltee jiraate ati. Uummanni keenya hundi isaanii dhaga'ee jedhee yaada. Karaa OMN-tiinis wanni kun dabree jira. Karaa miidiyaa keenya Oromiyaa Freedom Miidiyaanis kun dabree jira. Karaa sooshaal miidiyaa adda addaanis dabarsaa jira. Karaa hedduun daddabarsaa jirra. Uummanni keenya kan magaalaa kana jiru hin beeka. Aynoo nama hedduutu magaalaa kanatti argama. Guyyaa boruu immoo uummata keenya kan sagalee dhabeef akka sagalee ta'u abdiin qaba. Qaamni keenya kan mirgaa nagaa ta'ee kan bitaa ammoo yoo nagaa dhabe akkatti jiraannu nuti hundi hin beekna. Kanaaf uummata keenya kanaaf dhugatti namni dhugumaan Oromoo jettee yaadde sabummaan qofti sitti dhagamuu qaba. Dhugumatti it's not politikaa jala deemuu osoo hin taane dhaaba ebaluu deeggarraa dhaaba ebaluutti maqaa baasna osoo hin taane uummata keenyaaf sagalee ta'uudhaaf ummanni hundinuu abbaan feetee dhaaba feetee deeggarii abbaan feetee dhaaba feetee jaaladhu sun dhimma kennaa miti garuu ummata keenyaaf akka sagalee taatan guyyaa boru waamicha isinii goonee jirra hundi keessanuu nurraan hafina sa'aatii tokkorraa hanga sa'aatii 5ti namni humna hin qabnes ka deemuu hin dandeenyes makiinaa isaa fudhatee akka nutti dhufu jechuun barbaada ummanni keenyaaf karaa hedduun dabarsaa jirra ammas bakka hin dhaga'in illee jiraate sagalee kiyya kana dhageettanii ummata keenyaaf akka sagalee taatanii jechuun barbaada. Kabara deeggartoonni bilchiginaa magaala kana keessa hedduun akka jirtu hin beekama. Kana wal qabatee bineensi ummata keenya nyaataa jiru. Isaanitti illee dhaabaa jira Finfinnee agartee magartee jeequmsa guddatu jira. Warra saniin hoo maal jettame waan itti dabaltu jira. Warra bilchiginaa magaalaa kana jiraatuun isaaniin illee dhaamsa community'n isin dhaame kana koottaa jennaani nurraan hafina kuni bilchiginaa irratti yookiin ammoo dhaaba keessan irratti duuluuf osoo hin taane ummata keenya sagalee taana
ummanni bineensi kun bakka biraarraa dhufee ummata keenya bakka inni jiraatutti buqqisee kaan ajjeesee kaan ibiddaan waddaa jira ka argitan kana kun ammoo waan yeroodhaaf amma hawaasa jedhan malee qaamuma mootummaa keessallee warroonni gubatan jiran dhugaasitti immoo barbaadde qaama mootummaa keessaa warroonni gubatan jiru ka buqqa'an jiru ka baqatan jiru kun hundi isaanii osuma kana hunda argan sagalee isaa awwaalatanii cal'isan kanaaf ummanni keenya kun ebalu jechuun qabne akka sabaatti nurratti jonosaayidiin nurratti geggeeffamaa jira ummanni keenya cal'isuun qabu kana waliif birmachuu qaba hundi keessaniyyuu hiriira kanarratti akka argamtanii kabajaan isin gaafadha. Asin dura ammoo ummata keenya dhugumatti silent genocide ke jedhamu irratti dalagamaa ture dhugatti kan osoo hin beekne ummata keenya fixaa ture baay'eedha. Kanaaf ummanni keenya kana booda sossobee of gowwoomsuun qabu. Sossobee of gowwoomsuun qabu namni keenya silaa yeroo nu waa dubbannu miidiyaaleen hin caba yeroo nu waa dubbannu Oromoon silaa bineensa ta'a. Kanaaf kammoo kan ummata kan nama biraa ka sanyii saba kana balleessina ummata saba kana lafarraa fitna jedhee mataa namaa muree akka kubbaatitti walitti dhiitaa mukatti fannisee deemuun miidiyaaleen waan san irratti xiyyeeffannaa hin godhu garuu kan nuti dubbannuuf Oromoon kanaaf sobee of gowwoomsuu dhiisuu qaba. Sobee garaa isaa laaffisuu dhiisuu qaba. Oromoon guddifachaadha. Oromoon gara laafessa jennee waan ufsossomnuun kana dhiisuu qaba dhugumatti Oromoon. Kana gaafa godhe qofa bilisummaa isaa argata. Kana gaafa godhe qofa kabajamee jiraata. Dhuguma Rabbi yoo na gaafatte Oromoon osoo namni osoo kabajaan jiraachuu barbaade garaa nama laafee nama hammatee jiraachuun osoo kamaluuti Oromootu jiraachuu danda'a dhugumatti. Waggaa 150 kana nama ofirratti hammannee guddifachaa jennee nama guddifnee lafa keenya akka qabnu irraa murree kenninee isumatu nutti deebi'ee daangaan sun kiyya jedhee dhiibee daangaa isaa irraa buqqisee amma abbaatee ta'ee jiraachaa jira. Kanaaf Oromoon sossobee of gowwoomsuu kana dhiisuu qaba. Garaa jabaachuu qaba. Garaa jabeenni ka ummata dhugumatti saba tokkollee tuquufii miti saba genocide nurra geggeessi. Ka isaan morma namaa muranii akka kubbaatti lafarra dhiituun qaaniin taane nuti Oromoon yeroo waa dubbannullee uf laallachaa dubbachuu qabna jennee lafa garaa keenya of sodaachisaa deemaa jirra. Kun ammoo nurraa dhaabbachuu qaba. Oromoon nama fixaa jechuu miti, nama ajjeesaa, nama buqqisaa jechuu miti. Garuu Oromoon garaa jabaatee nama kam wajjin jiraachuu qaba. Mirga ofii kabachisiisee daangaa ofii kabachisiisee waliin jiraachuu qaba malee mana isaatti galchee boru mana isaa keessaa gabbaasanii isa gubanii isa iddoo isaa irraa buqqisuun immoo kana booda nurratti ta'amuu qabu jedheen yaada akkanuma tokko. Awwal galatoomii as dhuftee yaada bal'aa kana nu kennuu keetii fi nullee gartee akka OFM'tti hawaasa keenyaaf sagalee ta'uun baay'ee itti jirra fuuldurallee sagalee hawaasa keenyatti taana. Kanaaf hawaasni keenya kadhaamsa kana dhageettanii dubbiin tuni nama hunda laallatti nama tokko qofaa miti koominiitii qofaa miti geggeessaa dhaaba siyaasaa qofaa miti namni maqaa Oromoo fi Oromummaatti amantuun duyyuu gartee hawaasa keenyaa baatee sagalee ta'uun dirqama nama gartee tokko ta'eetu waan kanallee ofirraa cabsuu danda'a. Yookaan hunda keessanuu mana manatti isin dhufuuf deemti biyya jettanii asitti isin dhufanii kanaaf Oromiyaa Freedom Media illeen dhaamsa kana gama kanaan sagantaa qophii addaa kenna irratti yaada gabaabaa gaafiif deebii durataa itti aanaa community magaalaa Siyaatel obbo Awwal Daatii waliin taasifne kanummaan xumurraa haga sagantaa kennatti aanu walitti deebinuu nagaan nu tura.